ijoollee maatii.
Jannata mappa ke kabajami 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 Jannata mappa ke kabajami Jangan sama
Bufta jenesi mana apa? Apa Bufta apa? Apa jenis apa? Apa Bufta apa? Apa jenesi mana? Ika kita beda, kita kami beda. Ika jenesi mana?
dandeessu. Eeyyee dandeenya. Amajjii gurraandhala bitootessa eebala caamsaa. Waxabajjii adoolessa hagayya fulbaana onkoloolessa sadaasa mudee jarree kanaa. Lakkoofsa keenya lakkaa'uun dandeessu. Eeyyee dandeenya. Tokko lama sadii afur shan ja'a torba saddeet sagal kudha tokko kudha lama kudha sadii kudha afur kudha shan kudha ja'a kudha torba kudha saddeet kudha sagal digdama soddoma afurtama shantama jaatama torbaatama saddeettama sagaltama dhibba. Baatilee waggaa jechuun dandeessu. Eeyyee dandeenya. Amajjii gurraandhala bitootessa eebala caamsaa. Waxabajjii adoolessa hagayya fulbaana onkoloolessa sadaasa mudee
yoo jiraatan almal gaariidha akkamattame gaariidha almal gaariidha mal gaariidha akkamattame gaariidha Oppolonni Oppolonni
kaafnu kottaa tuttuqne yaada walii walii keenya akka kaafnu haga onni durii manni dagaalee tokkittiidhaan jabaatee dhaabachuu akka hin dandeenye
fuulduram tunturre waan hundumaa duras ture isa fuulduram tunturre isa fuulduram tunturre jalqaba sagaleen ture sagalichis waaqayyoon ture jalqaba sagaleen ture sagalichis waaqayyoon ture sagalichis waaqayyoon ture Jesus ifa biyya lafaati hiika bootirenya namaati Jesus ifa biyya lafaati hiika bootirenya namaati hiika bootirenya namaati One time duma duras kan ture fuuldurasa homtinuun ture jalqabasa sagaleen ture sagalichis waaqayyoon ture Sifa biyya lafaati hiika hiika jireenya namaati waan taanduma duras kan ture fuuldurasa homtinuun ture jalqabasa sagaleen ture sagalichis waaqayyoon ture Yesuus sifa biyya lafaati hiika hiika jireenya namaati Yesus hiika hiika jireenya namaati hiika hiika jireenya Afaan koo ulfina isaa ni dubbata harmi koo jajuu gooftaa hima afaan gaafan jeesoo gaafan ka'uu Yesuusini yaadaan bulaa anaaf caalaa himeefituun galata waaqayyoo himeefituun galata isaa himeefituun guddummaa waaqayyoo himeefituun guddummaa isaa himeefituun fayyisuu waaqayyoo himeefituun fayyisuu isaa himeefituun gargaarsa waaqayyoo himeefituun gargaarsa isaa himeefituun araara waaqayyoo himeefituun araara isaa himeefituun galata waaqayyoo himeefituun galata isaa himeefituun guddummaa waaqayyoo himeefituun guddummaa isaa himeefituun fayyisuu waaqayyoo himeefituun fayyisuu isaa himeefituun gargaarsa waaqayyoo himeefituun gargaarsa isaa himeefituun jaalala waaqayyoo himeefituun gargaarsa waaqayyoo himeefituun tola waaqayyoo himeefituun waraana isaa himeefituun guddummaa waaqayyoo himeefituun waraana isaa himeefituun ijoollee kaayyoo marsaasa lammaffaati. Mul'atni keenya ijoolleen umurii hundinuu waaqayyoo akka kaayyoodhaan isaaniin uume baranii arguudha. Ergaan keenya inni guddaan ijoolleen marti xiqqaa fi guddaa sooressaa fi hiyyeessaa maatii kan qabaniif kan hin qabnes kan biyya keessaaf kan biyya hambaa kan barataniif kan hin barannes hundaaf waaqayyo kaayyoo qabaa kan jedhudha. Macaafa qulqulluu keessatti mucaa xiqqaa Ermiyaas jedhamu tokkoon waaqayyo akkasittiin jedhe garaa haadha kee keessatti utuu nan sin tolchinan si filadhe utuu ati hin uumamin addaan si baasee sabaaf raajii akka taatu si kaase.
faarfannaawwan nuti isinii dhiyeessinii jaalala waaqayyo kan barsiisanii aadaa keenya isa miidhagaa kan calaqqisiisanii fi ijoolleen eenyummaa fi simachaa fi jaallachaa akka itti guddatan kan kakaasudha. Hawwiif kadhannaan keenya ijoolleen umurii hundi warri DVD keenya ilaalan waaqayyo kaayyoo itti isaan uume adda akka baafataniif kaayyoo isaaniif immoo akka jiraataniif gargaarudha.